Xinnaatus guddatus hawaas uummanni fi sabni seenaan qabne hin jiru. Seenaan isaas afooladhaan yookiin barreeffamaan dhalootatti darbaa deema. Oromoon biyya kana keessatti saba guddaa seenaa guddaa qabu. Seenaawwan gaggaariin sabni kuni qabu garuu kaan irraa fudhatamee, kaan jalaa dhofkamee, kaan immoo jallatee barreeffamee dhaloota amma jirutti darbeera. Seenaa irraa fudhatame kan deeffatu, seenaa jalaa awwaalamee qotee kan baafatu, seenaa jalaa jallate immoo kan sirreeffatu dhaloota amma jiru. Dhaabbilee qorannoo Oromoo seenaa jallatee barreeffame kana sororsuudhaaf hojjechaa jiran keessaa tokko Waldaa Qorannoo Oromooti. Waldaan Qorannoo Oromoo yaa'ii isaa idil-addunyaa tokkoffaa Finfinnee Hoteela Ililliitti taa'eera. Yaa'ii kanarratti qorannoowwan ga'ee Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu irratti xiyyeeffatan garaa garaa dhiyaatanii hayyoonni irratti mari'ataniiru. Dura taa'aan boordii Waldaa Qorannoo Oromoo Profeesar Baqqalaa Guutamaa seenaa jallate kana sirreessuuf waldaan kun xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru himan. Sabni Oromoo bal'aadha. Lafti isaallee bal'aadha. Qaroomina waggoota baay'ee lakkoofsisee qaba. Seenaa bara baay'ee lakkoofsisee qabaatu malee seeraan isaa hin katabamne. Kan katabames jallateeti. Wanti nun fakkaanne, wanti nun ibsine, wanti eenyummaa keenya hin ibsine nurratti maxxanfamee waggaa dheeraaf jiraanne kana ofirraa lolachaa jirra. Oromoon dhugaatti amana. Ta'us dhugaan isaa jalaa awwaalameera. Dhugaa Oromoo awwaalame qotanii boolla keessaa baasuuf hayyoonni Oromoo kallattii garaa garaatiin qindoominaan hojjechaa akka jiran kan himan immoo dura taa'aa Waldaa Qorannoo Oromoo Doktora Kabajaa Taabor Waamiiti. Sabni Oromoo saba guddaadha. Biyya guddaarra jira, saba guddaadha. Garuu seenaan isaa, aadaan isaa hundumtuu tuffatame amma ammaatitti kan barreeffame hundumtuu isaan keessaa baay'een isaanii sirrii miti. Nus kan baranne ijoolleen teenyas kan barachaa jiru sirrii miti. Namni keenya isaan beeku akka beeku han godhame kana sirrii miti. Kanaaf wanni kun sirraa'utu irra jira. Irra deebinee ragaadhaan dhuguma aadaa keenya kan ta'e karaa anthropolojiitiin, karaa soosolojiitiin, karaa hiistiriitiin, karaa amanteetiin, karaa hundaan hundumaa sirriitti irratti deemame dhuguma Oromoon maali? Oromummaan maali? Dhaabbanni kun kana sirreessa. Oromoon dhugaadhaan deema. Abbaa dhugaa jedha Waaqni. Waaqni abbaa dhugaati. Waaqaa gad abbaa muudati. Abbaa muudatii gad immoo abbaa gadaati kan jiru. Isaanis dhugaadhaan hojjechuutu irra jira. Kana sirreessee aadaa Oromoo akka deebisuuf dhaabbanni kun kan ijaarame amma nama 10 ol qaxaree jira. Yuunivarsiitii keessa nama 14 qaxaree waraqata dhiyeechuu jira. Oromoo irratti amma ammaatitti kan barraa'an maal isaan afaan Ingiliziitiin, Faransaayitiin, Amaaniyyaadhaan, Gi'iizidhaan hundumaanuu maal akka ta'anii namni lama doktoroonni lama assaayindi ta'amanii amma kun waggaadhaaf deemu barbaadaa jiran. Riisarchii kana qorannoo hojjechaa jiru. Waldaan Qorannoo Oromoo kallattiiwwan xiyyeeffannoo garaa garaa kaawwatee hojjechaa jira. Qorattoonni lammiilee biyyoota alaas waan itti hirmaataniif qorannoon kun qorannoo idil-addunyaa ta'eera. Waldaan Qorannoo Oromoo kallattii xiyyeeffannaa 7 lafa kaa'eera. Strategic Direction jedhee. Kana keessaa inni tokko wiirtuu ta'uudha. Wiirtuu yookaan dirree itti hayyooti Oromoo walgaan, qorattooti Oromoo walgaan, barreessitooti Oromoo walgaan. Isa kana inni hangafaa. Platformii kana uumnaa jechuudha. Wiirtuu kana uumaa jira. Isa kana hojjechaa jirra. Kana hojjechaa jiraachuu keenya immoo kan agarsiisu keessaa amma sagantaadhuma amma har'aa boruu qabnu keessatti qorannoo 22tu dhiyaata. Hayyoota 22tu as jira jechuudha. Akka hayyootti akka qorataatti. Dhaabbileen barnootaa olaanoo yuunivarsiitiiwwan pirezidaantooti isaanii, vaayis pirezidaantooti isaanii, instituutiin qorannoo isaanii akka asitti argaman waamicha goonee argamaa jiru as jiru jechuudha. Darbee dhaabbilee qorannoo Oromoo fakkeenyaaf akka dhaabbata instituutii qorannoo Oromiyaa wajjiniin waan waliin hojjennu
ni qabaanna jennee isa wajjin karoorfanneera. Inni gara biraani kan nuti hojjechaa jirru kitaaboleen illee iddootti gurguru Oromoon isa maxxansee iddootti gurguratu hin qabu. Magaalaa Finfinnee, magaalaa Shaggar, kutaalee magaalaa adda addaa keessatti, magaalaa Shaashamannee, magaalaa Adaamaa, magaalaa Amboo, magaalaa Naqamtee, magaalaa Jimmaa keessatti iddoo gurgurtaa kitaabolee Oromoon itti argatu. Iddoo dubbisaas ta'uu danda'a isa kana hojjechaa jira. Inni gara biraan annoteeted biibiloograafii hojjechaa jira. Maal jechuudha? Daataabeezii qorannoowwan kanaan dura Oromoo irrattis Oromoo feevar godhaniis hojjetaman isaan kana walitti funaannee itti hojjechaa jira. Kaataalog gochaa jira. Kanaaf hayyoonni Oromoo sarara dhaabatanii waan hin qoratamne yoo jiraate achirraa ilaalanii qoratu jechuudha. Waan itti dabalan achirratti qoratu jechuudha. Inni karoora keenya inni itti aanee jiru yuunivarsiitiiwwan gara 17 Oromiyaa beessaan wajjiniin agriimentii uumne isaaniif mata duree filachiisne akka isaan irratti hojjetan tareetii fandii yoo argannes immoo isaaniin deeggaruu akka dandeenyutti isa kana irratti hojjechaa jira. Qaamni biyya alaatii hirmaatu jira. Kanaaf namooti biyya alaa lammii biyya alaa ta'an qorannoo kanarratti qorannoo isaanii dhiyeessan jiru waan ta'eef idila addunyaadha. Qorannoowwan dhiyaatan keessaa tokko mata duree bu'aa bayii ijaarsa Itoophiyaa fi ga'ee Oromoon achi keessatti qabu jedhuun Dooktara Kaadhimamaa Shimallis Haayiluu kan dhiyeessanii. Ijaarsa biyyaa yeroo inni ijaarsi biyyaa xiqqaate gulantaa 3 keessa darba. Inni jalqabaa biyyi tokko daangeffamuudhaan addunyaa irratti biyya ta'uu ishee beekamtummaa argachuu, mootummaa mataa ishee qabaachuu, lafaa fi uummata adda bahee qabaachuudha. Inni jalqabaa fi baay'ee salphaadha. Humnaan ijaaruu dandeessudha. Inni lammataa uummata bakka tokkotti qabame kana eenyummaa wal fakkaataa fi walitti dhiyaataa ta'e biyya tokko, lammii biyya tokkoo fi uummata biyya sanii ta'uu wal qixa fi akka godhan gochuudha. Inni sadaffaan sirna mootummaa fi sirna mootummaa uummataaf ta'u anamma barammaa kana dimokiraasii jennu kanaadha. Kanaaf biyyi Itoophiyaa isa jalqabaa ijaaramtee fiizikaalii addunyaa irratti beekamtummaa argatte san booda garuu ijaarsa biyyaa eenyummaa waloo fi sirna mootummaa waloo ijaaruu irratti agarratti bu'aa bayii guddaa keessa deemna jechuudha. Kanaafuu ijaarsa biyyaa isa jalqabaa fi san booda immoo bu'aa bayii sirna uummataa ijaaruu fi biyya waloo eenyummaa waloo ijaaruu keessatti bootaan Oromoo maal fakkaata eessa jira kan jedhu gaaffii kaaseen isa qaceessuuf yaale. Qorannoon kun seenaawwan gareewwan garaa garaa adda baasee ilaaluudhaan ga'ee Oromoon achi keessatti gumaachaa ture ifa baasee fuuldurattis dantaa isaaf malu akeekeera. Seenessi biyya kana keessa jiru seenessi garee ta'ee jiraata. Biyyoon namoonni kaan biyyi kun biyya jabduu seenaa durii qabdu eenyummaa durii qabdu kanaafuu eenyummaa isaa sirreessinee mootummaa ishee fakkaattu ijaarree eenyummaa wal fakkaataa eenyummaa tokko ijaarree jiraanna jedhu jira. Ilaalchi biraa immoo biyyi kun adeemsa kana keessatti cunqursaa aadaa afaanii fi eenyummaa saboota garaagaraa irratti gaggeessiteerti. Innis reedirees ta'eetoo eenyummaa tokkoon uummata biyya kana keessa jiranii kabajjee biyya sabdaneessaa taatee ijaaramuu qabdi jedhu jira. Biyyi kun koloniidhaan jedhus jira. Kanaafuu as keessatti waan inni qajeelche keessa tokko adeemsi kun sadeen jiraachuusaa bootaa Oromoon sirna biyya kanaa keessatti ijaarsa fi bu'aa bayii ijaarsa biyya kanaa keessatti qabu qixa sirriin akka inni ilaalamne godhe. Kanaafuu ilaalchi yookiin immoo daawitiin nu ittiin bootaa Oromoon biyya kana keessatti qabu ilaallu kanaa ol deemuu qaba. Ilaalcha tokko irratti hundaa'u osoo hin taane ilaalcha hunda qaacessee bootaa Oromoon qabu sirriitti ilaaluu qaba. Keessattuu sababa cunqursaan yeroo garaagaraa biyya kana keessatti tureen Oromoonis afaansaa aadaasaa as keessatti cunqurfameef yeroo baay'ee gahee inni biyya kana ijaaruu keessatti kontribuushinii inni qabu immoo akka irra darbamu taasise. Kanaafuu kontribuushinii isaas gahee inni qabus miidhaa irra ga'es walitti akkumuleet goonee har'a Oromoon gahee taphachuu qabu adda baasuu qabnaadha. Biyyi kun waggaa daangeffamtu addunyaa irratti beekamtummaa akka argattuuf gaheen Oromoo maal ture? Maaliif biyyi kun daangeffamtee biyya kan taate waa lamaanii tokko humna waraanaatiin koloneeffattoota ittisuudhaan biyya kana humnaan daangeffatan biyya koloneeffattoota irraa ittisuudhaan kanaafuu waraanota kana gurguddaa kana keessatti jeneraaloonni Oromoo gootonni Oromoo akka uummataatti Oromoon gahee akkamii akka qabu baafamee qoratamee lafa kaa'amu akka qabu Oromoon as keessatti gahee leencaa qaba kan jedhuun qaba. Inni lammataa dippiloomaasiidhaan kan ijaaramtee addunyaa irratti bahuudhaan addunyaa irratti falmuudhaan Itoophiyaan biyya taatee Afrikaa keessatti biyya jalqabaa biyya koloneeffatamte akka taatu dippiloomaasii gurguddaa gaggeeffame. Dippiloomaasii kana keessatti Oromoon gahee qaba. Biyyi kun akka
yeroo dhumaatiif beekamtummaa gahaa argattu waraana addunyaa lamaffaa booda gahee kabajamoo Yilmaa Dheeressaa gaggeessan illee qixa sirrii ilaalamuu qabaadha. Kanuma biratti immoo Oromoon biyya kana keessatti of jaalatee dantaansaa guutamee fiximeti kan ture. Osoo biyya kana ijaaraa jiru afaansaa, aadansaa, eenyummaasaa cunqurfamee biyyi sabaaf sablammii taate kun biyya nama muraasaa taate turteedha. Kanaafuu achi keessatti immoo Oromoon gama tokkoon harka tokkoon biyya ijaaratti harka biraatiin immoo wantoota cunqursaa biyya kana keessatti mootummoonni aangootti dhufan gaggeessan falmachaa ture. Falmii Oromoon gama afuriin gaggeessan dhiyeessee ture. Inni tokkoffaa seenessa. Biyya kana keessatti Oromoon biyya ijaaraa osoo jiru seenessa biyya kanaa keessatti garuu bootaa isaaf barbaadama yookaan hafe. Kanaafuu Oromoon dhaabbilee garaagaraa ijaaru. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Steedis qorannoo garaagaraa dhiyeessuudhaan beektonni Oromoo gurmuudhaaniif akka dhuunfaatitti sankishin diskoorsan jennu yookaan immoo seenessa cabaa seenessa jallataa sirreessuudhaaf falmachaa turanii. Sunirra darbee sosochii barattoota Itoophiyaa jedhamee kan waamamu keessatti Oromoonni gahee guddaa taphatan. Fakkeenyaaf Land to the Tillers jedhamee ishuu guddaan ka'aa ture kan kana sirriitti gadi baasanii dubbachaa turan Baarotumsaa gaggeessaa gamtaa barattoota Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Jaappaanaayizers jedhanii Itoophiyaan haruma kaanii Jaappaan gochuu qabna jedhanii warra ol kaasanii dubbatanii waan san gaggeessaa turan akka Abboomaa Mitikkuu fa'aadha. Seenaa barattoota Itoophiyaa keessatti garuu bootaan sirriin hin kennamneef. Inni biraa mootummaa sirna falmanii biyya hundaa taatu ijaaruu irratti Oromoo gahee mataa isaa baachaa ture. So isa kana unmaking Itoophiyaa sirna hin taane sirreessuudhaaf. Kanammoo godhee Oromoon bittinneessee hin deemnedha. Biyya duraan ijaaruu jalqabe san fuudhee sirna dabaa kana sirreessuudhaan Itoophiyaa redefine gochuu. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana Itoophiyaan naa baay'atu haa xiqqaatu bifa haaraan define godhamteerti. Itoophiyaan biyya qeenxee amantaa qeenxee jedhamaa ture amma hafeera faashiniin isaa hafeera. Biyyi kun at least yoo xiqqaate biyya sabaaf sablammii akka taate qaamni kamuu falmu. Oromoon kana gochuu keessatti biyya kana biyya sabaaf sablammii akka taate addunyaa irratti uummata biyya kanaa beeksisuu irratti qorattoonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hooggantoonni Oromoo gahee guddaa akka qaban qixa sirriin ilaalamuu qabaadha. Kanaaf akka walii galaatitti waa'ee Oromoo haasofnu jalqabaa qabee ammaa irraatitti bu'aa ba'ee jiru hunda bifa qaaccesseen lafa keenya gaheen Oromoon biyya kana keessatti qabu gahee leencaati abbaa biyyaati riisorsiin guddaan biyyi kun ittiin sochootu an Oromooti dippiloomaasii guddaan biyyi kun ittiin sarvaayivaati Oromoon gahee guddaa keessa qaba humni waraanaa biyyi kun ittiin tifkamte Oromoon gahee guddaa kaleessa qabee marraatti keessa qaba waan ta'eef riisorsii guddaan an isaati eegatee humni guddaan an isaati eegatee lafti guddaan an isaati eegatee biyya kana keessatti abbaa biyyaa ta'ee qixa sirriidhaan gara ittaanutti immoo biirokiraasii biyya kanaa siyaasa qixa sirriidhaan irraa fayyadamuudhaan hojjechuu akka qabu waan ta'e lafa kaa'ee jira. Kanaafuu rekomendeeshinii koo kan ture seenessi jiru kun qixa sirriidhaan ilaalamee bifa sanii seenessifamuu qaba, redefine ta'uu qaba. Seenessa qeenxi irratti hundaa'uu hin qabnu, seenessa woloota irratti hundaa'uu qabna. Sochiin Oromoo woloodhaan ta'uu qaba kan jedhuun akka dhumaatitti lafa kaa'ee jechuudha. Biyya hundaaf taatu ijaaruudhaaf dirqama Oromoo irraa eegamus qorannoon kun kallattii kaa'eera. Oromoon diskoorsii isaa seenessi isaa reductionist diskoorsii keessaa haga tokko ba'uu qabalee yaada. Oromoon lafa bal'aadha, uummata bal'aadha. Yeroo ammaa kana uummata barate hedduu qabna. So sadarkaa cunqurfamuu qofa osoo hin taane akkamitti uummanni biyya kanaa uummanni Oromoo biyya kana oowwan godha. Join the state institution, bureaucracies, own the state institution, change the state rules in your own ways. Saani waan ta'uu qabu. Waan Oromoo irraa eegamu sirna biyya kanaa ofitti fudhachuu, sirna biyya kanaa oon gochuu, sirna biyya kanaa oon eega gootee akka Oromoo fi sabaaf sablammii biyya kanaatiin ta'utti sirna isaa jijjiiruu diriirsuun irraa eegama jechuudha. Kanaafuu reductionist thought keessa baanee sociological thought keessa baanee hard politics taphachuu jalqabuu qaba. Man Oromoo jedhee yaada. Hayyoonni Oromoo akkasitti qorachuu qabu. Akkamitti biyyi kun eega lafa mana bal'atu nu contribute goone, eega resource mana bal'atu contribute goone, eega humna namaa mana ga'u contribute goone, akkamitti biyyi kun an Oromoo fi sabaaf sablammoota hunda qixa contribution isaatiin fayyaduu dandeechi jennee ilaaluudhaan barreeffamni keenya gara isaa deemuu qaba, miidiyaan keenya gara isaa deemuu qaba. Hayyoonni siyaasaa keenya, dhaabbileen siyaasaa keenya illee gama isaatti deemuu qaba. Maaliif Oromoo is not a minority. Resourceedhaan, human resourceedhaan qabeenya jiruun teessuma lafaa geopolitically giddu gala biyyaa jira waan ta'eef akka giddu galeessummaa isaa tapha giddu galeessummaa taphachuu qaba jedhee ilaalaa jechuudha. Qorannoon gahee dargaggoonni Oromoo siyaasa biyya kanaa keessatti qaban mul'isus dhiyaateera. Qorannoo kana kan dhiyeessan Dr. Kaadhimamaa Dabalaa Fiixumaati. Dargaggeessi keessattuu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2014 irraa qabee jijjiiramni siyaasa biyya kana keessatti akka dhufu karaa garaagaraa gochuu danda'aniiru jechuudha. Kana gaafa jennu offline fi online. Offline jechuun hawaasummaa karaa sooshaal miidiyaatiin
Offline kan nuti jennu immoo miidiyaa hawaasaatiin alatti lafarratti wantoota hojjetamaa turan ni jira jechuudha. Egaa isaan kun walitti qabanii keessattuu mootummaan haaraa kun akka dhufuuf gaheen dargaggootaa waan as ga'u miti jechuudha. Achiin booda haala qabatamaa biyya kana keessa siyaasa Oromoo keessa jiruun immoo dargaggeessi akkam ta'e kan jedhu ni gaafata jechuudha. Dargaggeessi keenya kan sababa garaagarummaan ilaalcha siyaasaa dhaabbilee siyaasa Oromoo keessatti mul'ateen dargaggeessi Oromoos akkasuma dhaabbilee siyaasaa qabnu gidduutti addaan bittinnaa'uu danda'eera jechuudha. Maaliif dhaabbileen hunduu dargaggoota irratti wal saamuu waan akkasiitu jira. Kun immoo dargaggeessi keenya cimee ititee wanta barbaadu gara fuulduraatti akka hin arganne wantoota hudhaatti ta'an keessaa isa ijoodha jechuudha. Sana darbee rakkoon Oromiyaa keessa jirus kan maan wal qabateetudha kan inni deemaa jiru jechuudha. Dargaggoonni Oromoo ilaalcha waloo qabaatanii biyya itti fufsiisuu akka danda'an dhaabbileen siyaasaa Oromoo dargaggoota wal saamuu fi burjaajessuu irraa of qusachuu akka qaban qorannoon kun hubachiiseera. Dhaabbileen Oromoo dursa kennuu kan qaban fedhii yookaan humna dargaggeessa walitti fiduudhaan dargaggeessa akka sodaattu otoo hin taane dargaggeessa akka carraatti itti fayyadamuu danda'u. Sanammoo isaan jalqaba walii galuu danda'u ni qabaatu jechuudha. Dhaabbileen Oromoo yoo walii galan dargaggeessi amma iddoo sadiitti addaan bahee jiru kun iddoo tokkotti deebi'ee humna dhaabbilee siyaasa keenya mataa isaatti akka ta'uu danda'udha jechuudha. Kanaaf poolisii rispoonsii mootummaarraa barbaada. Dhaabbileen siyaasaa kanneen hiriiranii jiranis immoo dargaggoota addaan qoodurra akkaataatti dargaggeessa walitti hidhuu danda'amu irratti yoo hojjetame baay'ee gaariidha. Dargaggeessi mataan isaanii immoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti tokko dargaggeessi keenya yeroo ammaa kanatti burjaajii siyaasaa akka hin uumamneef wanti gara fuulduraatti barbaachisu tokko waan argatan argachuudhaaf beekumsaan of ijaaruun baay'ee murteessaadha. Beekumsaan of ijaaruu qofa otoo hin taane wantoota nuti akka carraatti qabnu fakkeenyaaf miidiyaan hawaasaa jiraachuu danda'a. Kanneen biroos jiraachuu ni danda'u jechuudha. Isaan kanarraa akkamittiin gara fuulduraatti itti fayyadamuu dandeenye wanta barbaadnu tokko ittiin geenyaadha malee haala hin taaneen burjaajii sanaaf akka karaan banne godhachuudha. Inni kan biraan yoo danda'ame hawaasni Oromoo abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas haadholiin siiqqee immoo dhimma kana irratti dargaggoota hariiroo dargaggootaa kana keessatti gahee guddaa qabu. Yookaan dargaggoonni qananii jiraachuudhaaf safuu uummata Oromoo eeganii achi keessatti jiraachuudhaaf isaan fakkeenya ta'uu fi qabu jechuudha. Dargaggoota irrattis dhiibbaa guddaa gochuu ni danda'u jechuudha. Maatiinis achumarraa qabee jira jechuudha. Egaa wanti kun walitti fayyadamame dargaggeessi keenya iddoo sadiitti iddoo meeqatti addaan bahee jiru kun walitti deebi'ee humna isaa qabaatee uummanni Oromoo siyaasa biyya kana keessatti waan barbaaduuf dargaggeessi galtee guddaa ta'uu danda'a jedhee amana jechuudha. Dargaggoonnis biyya dhaloota darbirraa fuudhan dhaloota ittaanutti dabarsuuf dirqama qabu. Biyya nagaa, dimokiraatawaa fi dinagdeedhaan guddate dhaloota ittaanutti yoo dabarsan seenaa gaarii kaa'anii darbu. Yookaan garuu seenaa ittiin komataman dhalootaaf dabarsu. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa akka qaban hubatanii fedhii qaamolee garaa garaatiin hoogganamuurraa of ittisanii dhugaa qabatanii cimanii hojjechuu akka qaban qorannoon kun agarsiiseera. Dargaggeessi dildila hawaasa walitti hidhuu danda'udha. Dildila hawaasa walitti hidhuu danda'u jechuun jenereeshiniin tokko jenereeshinii hawaasa keessa jiru dhaloonni hawaasa keessa jiru akka hin bittinnoofne kan eeguu danda'u abdii boruu ta'ee kan hojjetee hawaasa sana tiskuu danda'u dargaggeessadha jechuudha. Jalqaba sadarkaa sanatti of yaaduun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan hirmaannaan nuti siyaasa keessatti goonu ogummaa irratti kan hundaa'e bilchina sammuu irratti kan hundaa'e qaamoleen garaagaraa humna dargaggeessi qabu kun akka barbaadetti akka itti fayyadamneef beekumsa irratti hundoofteetu deemtoo ta'e qaamni kamiyyuu akka barbaade akka ofii barbaadutti siin jechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kan irratti jabinaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Inni kun ta'ee jennaan dargaggeessi gahee ofii qabu hawaasa keessatti akkasumas hawaasni sun immoo biyya kana keessatti wanta barbaadu akka argatuuf akka meeshaa guddaatti akka galtee guddaatti akka gargaaruu danda'u sadarkaa sanatti of yaadanii deemutu baay'ee murteessaadha jechuudha. Qorannoon biraa dhiyaate Itoophiyaa ijaaramtee fi Itoophiyaa akka haaraatti irra deebi'uudhaan ijaaramtu keessatti gahee Oromoon qabu kan agarsiisu. Qorannoo kana kan dhiyeessan Daariktara Waldaa Qorannoo Oromoo Dr. Tafarii Buzaayyooti. Kan inni dhiyeesse Oromoo biyya Itoophiyaa ijaaruu fi irra deebi'ee ijaaruu kan jedhudha. Kanaaf Oromoon biyya Itoophiyaa kana ijaaraa tureera ammas ijaaruu qaba. Kan ijaaruuf immoo gaheen Oromoo irra deebi'amee ilaalamuu qabaadha. Gaheen Oromoo biyya kana ijaaruu keessatti iddoo guddaadha. Garuu Oromoon Itoophiyaa Oromoodhaaf ijaare miti.
Oromoodhaaf akka taatutti ijaare miti. Itoophiyaa amma jirtu kana, Itoophiyaa amma argaa jirru kana ijaaraa ture. Kun immoo Oromoof kan taatu miti. Biyyi kun akka Oromoof taatutti ijaaramte miti. Akka qaama biraaf taatutti ijaaramte. Kun immoo siyaasii biyya kanaa ideoloojiinsaa Christian Kingdom Administration ideoloojii jala jira waan ta'eef isa kanatti hirkatee Oromoos miidhaa ture. Biyyan ijaaras jedhee yaadaa ture. Garuu akka Oromoodhaaf taatutti ni ijaarre. Oromoon Itoophiyaa amma jirtu kana ijaaruu keessatti ga'ee guddaa qabu. Itoophiyaa isaaf taatu ijaaruu maaliif dadhabe gaaffii jedhuuf qorannoon kun deebii kenneera. Oromoon sirna gadaatiin konfedereesiidhaan bulaa ture. Oromoo qaama sadiidha qorannoo koo keessatti kan hin kaa'e. Oromoo politicized Oromoo jedheen, indigenous Oromoo jedheen, sedentary Oromoo jedheen kan hin kaa'e. Indigenous Oromoo warri jennu kun warra gadaa konfedereesiidhaan bulaa ture. Isaanidha. Oromoo sedentary kan jedhaman immoo jireenyuma garraamii jiraachaa turan siyaasa keessaa kan hin qabne jechuudha. Warri politicized Oromoo ta'an immoo ideology Christian Kingdom Administration kana ofa isaanii warra kaan wajjin ta'anii hundeessaniitu Oromoo indigenous ta'e kana lolaa turan. Amma Oromoon inni indigenous ta'e kun karaa tokkoon sirna gadaasaa eeggatee konfedereesii isaa eeggatee jiraachaa jara kana immoo jara Amaaraayis ta'e kana ofirraa dhoowwaa kana lamaanuu boqonnaa dhaban. Inni ideoloojii kana fidee dhufes inni ideoloojii kana ofirraa faccisaa tures biyya kana akka taatutti akka inni ijaarretti wal danqaa turan. Oromoon biyya isaaf taatu ijaaruudhaaf maal gochuu akka qabus qorannoon kun kallattii kaa'eera. Oromoon kolonii jala jiraachaan ture. Biyyi kun na koloneeffattee jedha. Skoolaarooti tokko isa kana teessii kana lafa kaa'anii yaada kana lafa kaa'ani. Qaamni gara biraan immoo dhufeetu nu haa koloneeffattuyyuu malee independence yookaan fottoquu isa jennu kana amma gaggeessuu hin dandeenyu. Dimogiraafikalii Oromiyaan biyya kana keessatti handhuura waan taateef garatti fottoqxu waan hin qabneef wal dandeenye waliin jiraachuu qabna kan jedhan teessisiin tokko immoo booda kana dhufe. Ani immoo yaadin ani kaasee fottoquunis waan gara biraa ta'ee waliin wal danda'anii waliin jiraachuunis akkuma jirutti ta'ee Oromoon garuu akka kana dura ijaaramtetti na garboomfamteedha. Akka ammatti jirtu kanatti na hirmaachisii jechaa jira Oromoon. Garuu ammayyuu hirmaachisuu dadhabdeetti. Lolatu jira, dhiigatu jira, jeequmsatu jira. So Oromoon gadi taa'ee biyya kana fuulduratti akka deemtu gaheensaa guddaadha waan ta'eef isaa alas biyyi kun deemuu hin dandeessu waan ta'eef biyya kana qofa biyya Itoophiyaa kana qofa miti the horn of Africa keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef gaheesaa biyya kana keessatti adda baasee Oromoon gadi taa'ee biyya kana akka isaaf taatutti ijaaruu qaba. Hayyoo kana galmaan ga'uuf eenyu maal gochuu akka qabullee Dr. Tafariin eeraniiru. Hayyooti Oromoo dhimma kanarratti gadi fageenyaan qorachuu qabu. Waan waraqaa ka'umsaati kana hin dhiyeesse yaadi koo yaada ka'umsaati. Itoophiyaa riimeek goona irra deebinee ijaarra yeroo jedhu gahee isaa immoo identifaayiir godhatee akkamitti riimeek goona kan jedhu qorannoo gadi fageenyaa ganaa barbaada. Isa kana lammaffaa Oromoo akka Itoophiyaa akka Oromoof taatutti yeroo jennu Oromoon hammataadha waan ta'eef warra kaanis akka hammachuu danda'utti jechuudha. Inni kun sirra deebi'amee qoratamuu qaba jedha. Mootummaanis gahee qaba, hayyootis gahee qabu. Kallattii kamiinuu seektara adda addaarra kan jiran hundumti isaaniiyyuu Oromoo Itoophiyaa Oromoof akka taatutti ijaaruu irratti gahee guddaa qabu. Inni hangafaa garuu qorattoota. Qorannoon biraas heera gadaa keessatti gahee dubartoonni Oromoo qaban irratti xiyyeeffatee dhiyaateera. Qorannoo kana kan dhiyeessan Profeesar Tasammaa Ta'aatii. Wantoota sadii irratti xiyyeeffatanii qorannoo isaanii qaacessan. Dhaabbata dubartoonni qaban Oromoo keessatti aadaa isaanii duudhaa isaanii kan qabanii gadaa keessatti kan calaqqisu waan sadiituu fuudheeni ilaale. Tokko ateetee, lammaffaan immoo maaram aayyoleedhaan hiikaa dubartii yeroo isheen deessu. Sadaffaanii siinqee
Siinqee instituushinii guddaadha. Maarama Ayyoolee kan jedhus ateeteenis isarratti kan calaqqisu gahee hiree dubartii tokko. Lammaffaanii seeraaf heera gadaa keessatti immoo baalli gadaa abbaa gadaa tokkorraa fuudhanii abbaa gadaa isa haaraatti isa dhufee baallii fudhatutti dabarsuudhaa fi isaani kan iddoo qabu siinqeedhaan. Gadaa keessatti ateeteen firiidama bilisummaa dubartoota Oromoo kan calaqqisu. Isaan yeroo ateetee sana godhatanii dhiironni ittiin lixanii isaan ala taa'anii iddoo tokko qabataniitu waan nyaatan, waan dhugan, waan ittiin gammadan fiduuf gaafa ateetee sana godhatanii dubartoonni tokko tokko hin weeddisu. Maal jedhu utuu Waaqayyoon ta'ee mucaan akka irraan boossu dhirsa akka irraan eekamu jabbiin akka irraan hootu jedhu. Maali gaadha aduun akka irraan niitu jedhu. Maaliif gammachuu sana ibsuudhaaf kana jedhu. Gammachuun suni bilisummaa guddaa kennaa fi waggaa waggaatti hojjetama. Kanammoo warri dhiiraa immoo hundeedhaatii hin fudhatuuf. Yeroo dubartiin deesse bultii 5tti, bultii 9tti, 5ffaa ishee, 9ffaa ishee jedhaniitu Waaqayyo kenneefi jedhanii weeddisu. Weedduu kanarratti ishoo jedhu. Ishoo maaramii wayyaa maareenoo xinnoo tokkoyyuu qabaan ishee kiyyoo tokkoyyuu urgoo barruu 5 ammaarrattee yawuu nafaa 5 nagaafattee nafaa baanaan na irraanfattee yeroo deesse jettu jechaadha. Nafaa baanaan na irraanfattee jette maaramoo jedhanii laancoo koo jedhu baga of galtee baga gammaddee jedhu. Maaram kuni ayyaana dubartiiti. Female spirit. Kanaan malee isa maaram isa intinii miti. Isa sana duukaa miti. Kan waaqeffannaa keessatti calaqqisudha kun. Qorannoon kun gadaa keessatti siinqeen aangoo guddaa akka qabdu mul'ise. Nageenya biyyaatiif gahee guddaa akka gumaachitus eereera. Siinqeen immoo isa sadaffaan ilaaleedha. Siinqeen bal'inaan ilaalamuu qaba. Bal'inaan caqasamuu qaba. Maaliif siinqeen milikinni isaa ulee harooressarraa sirriitti ol bahe jallina kan hin qabne dabaa kan hin qabne hudhaa kan hin qabne mallattoo guddaadha dubartoota Oromoo biratti. Durbi tokko yeroo heerumtu siiqqee sana kennamaafi. Siiqqee sana eebbaan fudhattee galtii warra heerumte sana dhaqxii isaan immoo sa'a kennuufi sa'a sana dudda isaarra keesseeti horii horteen deebi'iin jetti hamma jireenya ishee guutuu isaan deemti. Yeroo rakkinni dhufu, yeroo lolli dhufu siiqqee kana fudhatanii ba'u. Siiqqee kana fudhatanii ba'anii namoonni gamaa gamanatti wal lolanii yeruma siiqqee sana argan dhaabu. Lolli hin dhaabata. Dhiiga wal dhangalaasuun hin dhaabata. Hin eebbisuu ulfina kenneefi warraadha siiqqeetii fi gala mana isaatti araara buusa jechaadha. Yoo abbaan gadaa yeroo isaa malee du'e bokkuu sana fuutee kan keessu hamma yeroon isaa waggaa 8 ga'utti kabajaan keesseetu dabarsiti. Kanaaf waan dubartoonni hojjetanii gadaa keessatti himamee dhumuu hin danda'u. Si'ana jijjiiramni jirutu isa bukkeetti qabee kan biraatiin hojjechaa jira. Kun immoo utuu isatti deebi'eetii araara guddaa, nagaa guddaa biyyaa fida kan jedhutu qorannoo koo keessatti calaqqise. Seera hammayyaa heera gadaatiin wal simsiisanii hojiirra oolchuun biyyaaf bu'aan inni buusu olaanaa akka ta'e qorannoon kun hubachiiseera. Dhugaadhaan kan hojjetu burqaa gadaa keessa, burqaa aadaa gadaa keessa akkatii jiruu fi isaa fi isa ammayyaa jiru immoo wal simsiisanii hojjechuun baay'ee bayeessa. Amma muka murani yoo murte immoo iddoo isaa 5 dhaabdaa kan jedhu jira gadaa keessa. Hundumtuu seeraaf heera qaba gadaa keessatti. Isa qulqulluu dhugaa ta'e kana fudhatanii seeraaf heera ammayyaarra jiru immoo ammas
qulqullinaan waliin ilaalanii fudhachuu irra jira. Amma baadiyyaatti gara caalu isaan itti gammadanii ittiin bulanii sirna gadaa kana sirna tiraadishinii isa jedhu sirna barumsa abbaa fi haadharraa itti darbeeni itti adeemaa jiru. Hin amanama. Inni seera ammayyaa governance inni jedhu baay'ee irraa fagoodha. Orma yookiis eeliyaniidha afaan Ingiliziitti eeliyan jedha. Wal simsiisanii walii balaansii godhanii akeeka namummaa akeeka nagaa buusu akeeka dhugaa qabu qabatanii gara fuulduraatti ijoollee dhuftutti dhalootatti dabarsuu hin danda'u kan jedhuun qaban mataa koo keessaa. Dhumarrattis qaamni dhimmi Oromoo na ilaallata jedhu kamuu waldaa qorannoo Oromoo cinaa akka dhaabbatu Daayiriktarri waldaa qorannoo Oromoo Dr. Tafarii Buzaayyoo waamicha dhiyeessaniiru. Carraa kanatti warra nu faana hojjechuu barbaadan hundumaatiif waamicha goonaa kottaa waliin hojjenna jenna. Oromoodhaaf dhaabanne nuti warra biyya alaa jiran Oromoodhuma ta'anii fakkeenyaaf akka Oromoo Study Association OSAFaa affeerreerraa namoota dhuunfaa bebbeekamoo affeerreerraa warra kanaan dura qorannoo Oromoo irratti hojjechaa turanis affeerreerra. Waamicha keenya simatanii kan deebii nuu kennan Maarkoo Baasii nama jedhamudha. Namni kun immoo Oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessaa ture waan ta'eef beekamaadha seenaa Oromoo keessatti qorannoo isaa. Oromoon seenaansaa dagatame, seenaansaa jallatame, seenaansaa hatame kana iddootti deebisuudhaaf yaalaa jirra waan ta'eef Oromoon kallattii kamiinuu jiru nu cina dhaabachuu danda'uu qaba jenna. Inni kun tokko miseensa keenya ta'uudhaan. Miseensummaan namni dhuunfaan waggaatti qarshii 1,200 kaffala. Kanaaf isa kana weebsaayitii keenya keessa galanii miseensummaa guutuu danda'u yookaan immoo waajjira keenya naannoo Dambal jiru magaalaa Finfinneetti dhufanii miseensummaa guutuu danda'u. Kallattiidhaanis adreesii keenya nu qunnamuu danda'u miseensummaa kana. Inni lammaffaan qorattoota seenaa Oromoo irratti barreessinee namoota muraasatu walga'ee warra faawundarootaa kana walitti sassaabe nutu bittinnoofnee turre kitaabolee keenya iddootti gurgurannu hin qabnu turre institushiniin akkasii nu barbaachisa jennee yaadaa turre akkuma keenya namoonni barreessanii barreeffamuuf harkaa qaban jiru. An Oromoo fayyaduu danda'u an Oromoodhaaf seenaa Oromoo mul'isu. Isa kana warri harkatti qabatanii jiran gara keenya haa dhufan waliin hojjennaa maxxansina review goona darbee qorachuu warri barbaadan yoo jiraatanis immoo nu faana communicate godhanii waan irratti qorachuu qaban editorial board qabna waan ta'eef editorial board keenyatti dabarsinee isaan egarratti walii galanii fandi goonee qorannoon gaggeeffamuu ni danda'a. Dhaabbileen immoo akka yuunivarsiitiiwwan namooti yuunivarsiitiiwwan keessa jiran dhaabbileen qorannoo adda addaa biyya keessaa biyya alaa kottaa waliin hojjenna jenna.